Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota furdurtoota maamiltoota chaanala YouTube isaa Ibrahim Nageenya kiyya kan jaalaaf kan kabajaa iddoo jirtan isin haa dhaqqabu. Viidiyoo oduu isin hojjetan yeroo dheeraa isinirraa tureera. Dhiifama nuuf kolchaa hojiidhaaf biizii ta'e isiniin jecha. Har'a immoo barnoota ajaa'ibaa barnoota isin fayyadu viidiyoo gabaabduu barnoota guddaarraa argattan isinitti argisiisa. Kunis akkaataa teeleebirrii fayyadamuudhaan paakeejii fi eertaayimii yookiin kaardii bitannu namaafis binnu परसेंटी को डालना ले रहा अर्गन उसी तरह किसी सा करना वीडियो तेरा लाइक शेयर कुछ नोरा फतिना चैनल के सब्सक्राइब कुछ उड़ाने के लिए सिंह जड़ा हम कल तो आने फुट गरा बारों तो सिंह वर्ष और दफा hayya ka amma kallattumaan gara teeleebirrii seenee isinitti argisiisa jechuudha. Hanga dhumaatti waan hordoftan waan salphaadha jechuudha. Kanaaf walumaa galatti ka teeleebirriin yeroo bantan haala kana fakkaata. Wantoota as keessa jiran guutuu isaa isinitti himuus baadhu yeroo yeroodhaan jechuudha. Kutaa kutaadhaan addaan qoodee isinitti himuudhaaf qophiidha. Inshaallah ammaaf garuu akkaataa paakeejiitti bitatan akkuma as biratti argitan parsantii 10 dabalata kan isiniif kennuudha. Namaafis bituudhaaf jechuudha. Akkasuma ashamteelee yoo banattan ashamteeleedhaan qabxii isiniif qabuudhaan waan qabxii isin walii qabattan san immoo gara paakeejiitti jijjiiruu dandeessu jechuudha. Kanumaaf walaa galatti bakki isin eertaayimii yookiin paakeejiitti bitattan iddoo eertaayimii yookiin paakeejii jedhu kana jechuudha. Bakka kana dhuftanii afaanis jijjiirachuu dandeessanii waan nama rakkisuun qabu Ingiliffaa jira, Amaariffaa, Afaan Oromoo, Tigireenyaa fi Somaalii jedha. Normaalii anamma Ingiliffuma fayyadamaa isaaf naaf wayyaa waan ta'eef kanaaf eertaayimii ka jedhu kana irratti kilik godhadhaa jechuu yeroo tokko. Kanaaf iddoo paakeejii jedhu kana irratti tuquuf filannoowwan lama naaf fida. Filannoon kun buy airtime jedha. Yeroo qilleensaati kuni kaardii guuttachuudhaaf jechuudha. Kun as bira yoo tuqtan haala kanaan isinii fida. Kaardii gosa kamiyyuu isinii fida. 5, 50, 10, 15 hanga 500 aga 1000 jira. Yoo barbaadan qarshii tokkos 2, 3, 5, 5,000 as biratti barreessanii jechuudha bitachuu dandeessanii. Ofii keessaniif yoo ta'e bakka calqabaa kanatti jechuudha. Bakka for self ka jedhu kana irratti kilik gootan lakkoofsuma keessan irratti bitattu jechuudha. Bakka na tuqxan immoo namaaf bittu jechuudha. As tuqxaniiti namaaf bituu dandeessu. Achi booda filannoowwan as keessaa kaardii 10 haa ta'u 15 tokko irratti kilik gootanii lakkoofsa bilbila nama sanii asitti barreessanii next jettanii jechuudha. Bakka next kana yoo dhuftan direct kunoo as bira isinii bita jechuudha kaardii. Garuu namoonni guddaan isinitti argisiisu paakeejiidha. Paakeejii akkamitti bitachuu akka dandeessanidha. Erga tuqxan booda isa lamaffaarra jiru buy package ka jedhu kana tuqxan jechuudha. Yoo tuqxan fuula kan isinii fida jechuudha. San booda as bira dhuftan buy package ka jedhu kana kilik gootan jechaadha. Achi booda haala kanaan isinii fida. Asitti baalaansii ani qabu naa fida. Kun main accountii bilbila kiyyarraan qarshii ani qabu guutuu asitti naa fida. Kun immoo reward accountii kan badhaasa teeleebirrii naa kenna isin naa fida. Kamirraa akka bituu barbaaddan filannoo lamaan kana keessaa tokko filattu jechuudha isin. Kanaaf ka amma haala kanaan naa fidee jira. Waan isin ajaa'ibuudha jechuudha. As biratti lakkoofsa nama ergitanii fi sana galmeessitanii san booda akkana gadi hoosittan gosoota paakeejii hedduutu jira jechuudha. Kun fakkeenyaaf yeroo ayyaanaati kun yeroo ammaa kana ayyaana ximqatii irra jirra. Ximqata holiday package jedha. Kun hundi gosoota paakeejii adda addaati. Ka social media jira, ka sagalee, ka birrii tokko jira kun as biratti. Hourly and daily unlimited no expiry special ka jedhu jira. Amma fakkeenyaaf ani nama kanaaf kan internetaa bitaa fi kan internetaa bituuf yoo barbaade bakka kana dhufa jechuudha. Kan internetaa kana irratti kilik godha. Kan halkanii fakkeenyaaf night internet paakeejii meegaabaaytii 231 night internet paakeejii kan halkanii deebi'ee ka birrii 5 meegaabaaytii 563 ka birrii 7 meega GB tokko kan immoo daily jira fakkeenyaaf kan guyyaa birrii 3 meegaabaaytii 55 haaluma kanaan baay'ee isaatu jira. Hunda isaa waliin ga'ee isinitti himuu hin danda'u jechuudha. Kan sagalees yoo barbaaddan isinii bakkaan dhuftanii kan sagalee filattan jechuudha. Kan sagalee yoo filattan fakkeenyaaf amma akkana gadi yoo deemtan jechuudha. Kan birrii 15 fakkeenyaaf daqiiqaa 83 kan halkanii dabalata isinii kenna SMS hin jira meesejiin. Ka birrii 20 daqiiqaa 120 ka birrii 25 daqiiqaa 155
akkanuma wal siqtan jechuudha. Adduma addaan kunoo as biratti kan birii 35 daqiiqaa 40 birii 95 daqiiqaa 400 fi as biratti daqiiqaa 440 birii 95 jechuudha. Birii 120 immoo daqiiqaa 550 birii 195 immoo daqiiqaa 1540 jechuudha. Kan barbaadan filattanii anamma mee nama kanaaf kan intarneetaa naa bitii waan jedheefi kan intarneetaa kana irratti kiliik godhee banee haa bituuf jechuudha. San booda kan intarneetaa kan guyyaa kan halkanii jedhee kan birrii 5 kanaa bituuf mee fakkeenyaaf kiliik irratti godhaa lakkoofsas biratti galmeeffadha jechuudha. San booda neekist iddoo yeetu sana irratti kiliik godhadha jechuudha. Achi booda piinii kan koona gaafataa hin barreessaa haala kanaa jechuudha. Ni barreessa jechuudha. Piinii kiyya ni galcha. Wanni na gaafatoonni bira hin jiru. Fuula itti aanutti na dabarsaa sana booda. San booda haala kanaan naa fida. Kunoo ammoontii isaa moobaayil nambarii intarneetaa kan maalii akka ta'e achi booda peeyi bakka jedhu kana kafalii bakka jedhu kana irratti kiliik godhaa jechuudha. Fixee jira jechuudha. Haala kanaanii kunoo complete successful jedheera waan hunda isaa transaction isaa even receipt illee ni qaba message illee yeroo masanis ni qaba jechuudha. Nama sanas fayyadaniifis fayyadu jechuudha. Kana qofa miti faayidaan teeleebiriidhaan lakkoofsa hin qabu jechuudha. Hedduun isaa bu'aa hedduu of keessaa qaba. Bu'aalee isaa yeroo biraa kan isinitti himu ta'a. Kanarraaf isin qaba deebi'aa. Kanuma warra bulaa deebanaa.